asii galee. So inni kana wali qabatee ta'a asii galee. Ambitiif haranjiin hogii dhufte sa Itoophiyaa wayyaaneen bulchitu uummanni dur bulchu san dhufne Itoophiyaa maal dhufne asii galee. Dibloomaasonni kun by the way 4 kiilollee seeneetiin Abiyyi jaan kana birallee daqiiqaa 45 taa'e asii galee. Akkana naaf inni wajjin. Akkuma amma viidiyoo bira ta'e kana daqiiqaa 45 Abiyyi bira ta'e. Akkanatti ilaala akkasitti daqiiqaa 45 teenyeetti walitti aanee nyaata nyaanna. Eshi. So warramma abichu maarree jee maraatu fakka namicha mataa baaldii kana faa kana oluun naqanii beeki warra kana amma warramma isaan haaree deeggaru kana paartii tiyyaaminiin beeka oluun naqan. An akkasitti mana hunda ol dabree taa'e 4 kiiloo tana keessa bakka dibloomaasonni dur irraa waa fudhatu bakka wayyaaneen tolchitee jira. Dibloomaasonni kun hoggii dhufanii waa'ee nageenyaatii fi waa'ee maalii haasawanii maallaqa mallattee suudeeman bakka dubra bebbireedaa reefu siinjuu san irraa fudhatanii jira. Bakka sana biyyi Adaanesh faa qabatee achi taa'a. Jarri hoggii wayii fudhanna jee dhufe beera gurguddoo akkanaa achi tatta'a. Rakko. Yoo beerri kun dhukkubee hafe ifiifichi taa'amee isa fudhatamu hokkamtaan uummanni kun. Sigale? Itoophiyaan rakkoo keessa jirti jaaniituma namni hundi rakkuma rakkate bee biraa deemaa jechuudha. Sigale? Saniif wanni bakka dippiloomaasii yookaan rakkoo furaa. Dhalaan babbareenni kun bakka dippiloomaasii yookaan rakkoo furaa. Aboo addunyaa dhalaa hoogganaa bar biyya tanatti badhalaa bebbereedduu akka isaan dippiloomaasii dhiyeessanii san FBI deennati warra gartee nama shawwatu kana godhanii. Israa'el maaliin addunyaa cabsiti dhalaa bereedduun cabsiti bar hin beeytu. So waan dur Itoophiyaan rakkina keessa jirti jedhanii farramanii fi deeman hundi jarri aaree deema. Amma namni maqalee dhaqaa ubar dippiloomaasonni maqalee bulaa. Tigree waa qopheessuu beeka malee kunumaa qopheessuu hin beeku sii galee. Kanaan biyya laaqeeti gartee beera gurguddaan walitti qabee nu jeequ jira asumaan gartee iyyannaan keenya dippiloomaasiidhaaf gartee bakka dur wayyaanee waa keessisan ijoollee qaqalloo kana inni bar wanta baala gisee dhaabdanii keessaa baate malee situ gadhaa ba'ee maal dhaabta paartii keessaa amma ta durta amma keessaa baate sana asumaan dhaamsa dhaabii fi kitaabul jismir. Inni baala gisee tanaaf hira siigalee shimallis fa'aaf siigalee wanta gurguddoo tanaaf ijoollee xixiqqoo sanirra maraataadha addan beeku waan hiruuf siigalee. Namni silaa warra maallaqa qabu ka doolaara fidee dhufu ka yuuroo fidee dhufu siigalee Faransaay irraa pirezidaantii Faransaay ministeera Faransaay ministeera Ameerikaa kanaafi waan akkasii dhiyeessennaan inni siigalee Fayyisaa Leellisaa fa'aaf dhiyeessa siigalee. Dhalaa babbareeda. Waan biifuu dachii gurguree jiraata. Soo tanaaf Itoophiyaan kuftee jechuun siigalee. Gana kufuuteessi. Yoo baatirraa baraaruu barbaadan bakka jogola dippiloomaasii dur waa kaa'ansa waa kaayi beera gurguddaa chiyaasii namni nama gagabbataa sayyoo arke faranjiin nama gagabbataa sayyoo arkete ummanni Itoophiyaa akka warra biyya teenyatti bargar quufee gabbatee garaa lafarra harkisee jettee gargaarsa namaan kennitu sigala. Saniifuu kana gartee kanuma iyyannaa dabarfanna. Bareeda. Karaa biraatiin haalli amma qilleensi itti jiru kun garam bubbisa garam ture maara. Egereen Oromoo fi Oromiyaa kunii fi haalli TikTokii Feesbuukii warra miidiyaa irraa waliin duuluu kun formaanni jedhaa maal. Akkamitti tasgabbaa'ee warri miidiyaa irraa ganda bakka bu'ee haqqisu kana haqqee jaraa kana kitaabul jismi akkamitti balleessa akkamitti qulqulluu. Ajaji yoo achi geettati bakka ani Roosveelii dhufu jira. Okay, kuna haalli amma deemu jiru kuni wanni barbaachisaa beektaa? Dhufu jiraati. Deengadda hayyoota keenya kana ka walirra bobba'u lakkii walirra bobba'u nu fayyadu tokkummaa nu barbaachisaa jennee har'a tokkummaa uumneemi rabbii wajji. Itti aansee kun hujiitu hoggee ati jabaatte yoo jabaatte gartee warrumarra dhagaa si darbu kanaatu buru dhagaa si wajji darba. Amma hujii nu barbaachisaa jechuun kun hujii barbaachisa keessattuu hayyoonni faan hujii hojjechuu
lafarratti tarkaanfiidhaan gartee afaaniin uzoon hin taane gartee hojiidhaan garsiisu. Maaliif namoonni amma dur qabsoo jaawarfaa kan itti beekan karaa cufuudhaami. Waa'ee karaa cufuus ammaa hiriira nu yaamuun hidhateera. Maali? Qabsoon amma karaa cufuu bira kutteeti barra samiirra cufuu taate amma bilziqinnaa samii fi dachii hundatti cufnee jira. Eegale? Abiyyi samiirra jira maa? Samiirra jira abiyyi. Abiyyi samiirra isaan dhufee maallaqa buufate isaan dhufee addunyaa wajji wal qunnama dippiloomaasiin isaa zeeroo deebite warra maallaqa kafaluuf hunda nama inni gatu kana bira geessine. Eeshi. Samitti cufuu jirraa jechuudha. Karaa cufuu maa dhiifatta? Karaa cufuun faashina dabre gartee maraataa qofaatu uummata akka gannaqee waan biroo irraa eeggataa sii gale. Istiraateejii harkaa qabna sii gale. Nuti immoo karaatti cufuu dhiifneeti boodamma maaliif deemna beera isaaniitti lukooli cufnee akka isaan ittiin kennine godhu yaana. Kanatti gaafusii akka beerri warra aangorra jiru daabboo jaarsatti kennine moo? Luka beera isaanii cufaa cufuu yaan amma. Eegale? Kaabuttaa foonoo godha. Tanaafi nama arrabsuu fi maraataa fi gartee kanuma guyyaa dheeraa taa'ee gosa nama arrabsu ganda nama arrabsu maal nama arrabsu mee namuma yaada maddisiisu arga. Nama arrabsuu malee badaka akkanaas hin jechuu malee yaada akkanaati jee ka yaada maddisiisu qabanii jechuu. Ka Wallaggaa arrabsu, ka Amaaraa arrabsu, ka Tigree arrabsu kana malee hin qaban kana hunda maaltu fide karaa samiitti cufnee jechuu. Qabsoon teenya amma injifachaa deemu jirti jechuudha sii gale. Ati gaafa mootummaa tana jabeessitee gadhaabdee biyyallee galtee TV hundaan Oromiyaa maaliin Poropaankiin gisaniin simatamtee maasaraa keessatti illee affeeramtee maaliif dhaaba kee ka itti ifaajee gadhaabde gante? Dhaaba kana hoggii deeggartu kaayyoo deeggartuuf qabda. Eshi. Akkanumatti siyaasa tanatti hoggii seentu gartee akkanumatti ittiin seentu kaayyoo qabdaa jechuudha. Kaayyoo milkeessuu qabdu jira jechuudha yoo ilma namaa taate yoo harree taatee nyaatumaatti seenuu baatte sii gala. Kaayyoon ati dhaabatan deeggaraa turteef maalinni maal? Kaayyoon dhaabasan deeggaraa turreef amma namni hundinuu laalee harka nuti ganaa isinit dhaadanna jennee isin warra mana nu galche kana gartee diyaaspooraa kana keessa gaddeebuu nu dhoorkee gaafii Oromoo deebifnee alaabaa Oromoo tana caffee Oromiyaatti lallabnee daangaa Oromiyaa saraarree Oromoon gartee nama filatteen bultee aanar pirezidaantii Prime Ministerri filee galtee erga ozoon hin taane uummanni akka Ameerikaa kana ba'ee pirezidaantii mataa isaanii filatee bulchaa aanaa warrummaan aanaa sanii ba'ee filatee ozoon pirezidaantiin sii filee gadi hin ergine heera jijjiirree sirna diriirsinee heera duraan waraqarra taa'u san lafa gabbuuf na jenneeti kan isa deeggarre sii gale. Duraan. Warra akkas juu yaada qabu san hunda asuma fuudhee xaaqataa yaasee wadala yeessarii qofa walitti qabatee jechuudha.